Akkaawuntii kana situ bane moo maayini akkaawuntii kun akka inni sirkatti deebi'e yookaan deeffachuu dandeessa isa dhugaa isa kan namaa osoo hin taane isa kan dhugaa sirriitti fanuu godhe waan kana dura dubbattes ta'e akkaawuntiin atu bane tiiktookii irratti waraabaa ture laayivii illee ittiin ba'an ture ijoolleen irratti na beekan. Yoomi banuun kee yoom jechuun amma yeroo isaa waliin maada deemee fata. Wallahi yeroo san daga nagara waggaa tokko yaani yeroo sana Suudii dhuftee jirti laa. Suudii dhuftee jirti gaafa sana. Madaameen si dura walloltee ji'a sadii wayi baddee deebitee jirti gideesaan. Itti kennee kan isiin fudhatte sagalee wanti hin jiru immoo hin jira jechuudha. Naa deebisiidhaan hin fudhatte ittiin laayibii seenaa amman banadhutti amma ijoolleen foolona guddisanutti kan keetiin hin fayyadama lama qabda waan ta'eedhaaf jette. Achiin hin kenneefi. Gaafa hin kennee jedhu alaan garuu sana keessatti banadheetii tokkin sun vaaraalee qaba beektaa viidiyoo tokko irratti nama 4,000 wayii fooloo na godhe viidiyoo tokko bichaa waraabeen gaafa majammaraa waraabuyyuu. Tiiktookuma shamma quuftuutti deeffatteetti jirtu kan. Sima amma quuftuun itti deeffattee jirtu. Achumaan garuu isa kanama keessa malee si keessa badaan seenu yaadadhu laa. Yeroon kolfee taphadhu isasuma irratti ijoolleedhaan fee taphadhee keessaa ba'a. Yeroo nani kenneefi takka jedhee jala galee laalu iimeeliin jala jiru jala kaafamee jira keessaa na darbate. Yeroo na iimeela jala dhaqee galee laalu iimeeliin kun waan baluu irraa jijjiirrate jedhee raqama isaa bakka siin jirtu hunda isaa laaqoo amma fideessitti agarsiisuu nan danda'a jijjiiramee jire. Achumaaniin keessaa maaliif kaaftee anoo dura kennaa sii kenne maaliif kaaftee jennaan anaa miti ijoollee keessaa si baasee jette. Naa deebisiin jedheeni. In deebisu maallaqan sii kennaan atti gurguriyetti. Yalla maallaqa naa fidin jedheeni. Maallaqa naa fidennaa maallaqa sana fiduu diddee na biloottee ciraadhumaan isii dhabiyan. Na biloottee jirti miseenjeraan qaataa miseenjeriin siyyuu badee ni gizee sana FB'n siini sun badee jira. Kee jira miti maseenjerichi. Miseenjerichi na bira jira sii bira badee jira malee jawwaalichi sun badee. Si bira jira nangaadha waan nutti agarsiiftaa kan booda itti fufatte. Ani qoyka amma takkas jetta amma gaafii tokkoon qaba gidduutti itti fufta. Amma isheen kaleessa mana banattee gaafa haasaa turte insoba an akkaawuntis kan bane kanuma kootii akkaawuntiin kanuma kootii jettee haasaa turte sun soba jechuudha re. Sanumatti deemaa jirra. As deebii keerdiinas deebii bilbila yeroo koof godhe. Bara kaleessa mixiyyoon jalqaba akkas jettee deebitee amma soggoma kifaayira deebi'anii gaafatan. Imeela akkamitti argatiree janii gaafannaan isaan naa badee jette bakka sanitti silaa ishii qabuu qaban ture hin qabne jarri. Afaan nama dubbattee jeen ture reefun tana. Jalqaba akkaawuntii kama kooti jette dhugaadha. Deebitee ammas akkamittiree tiktaakii yoo namni biraa seene paaswordii kan qabne kan imeela hin qabne kan lakkoofsa hin qabne akkamitti seenaa jennaan isaan naa banee jette ammas deebitee bakka sanitti misteekatti uumame beekan sanii adda si baasuu barbaade. Talammadaa tokkummaa gaafa dhuguu inni as deebi'e. Waasa deebi'u baraa wanta akka ragaatti fayyadu mucaan kun ofirkaa qabaachuu qaba nama mucaan ragaa ofirkaa qabaatu malee sitti nama mansiifne bar fagoo hin dandu bar. Addeebii kee maallaqa gaafadheen ture jee meeqa gaafate waan haga gaafatanii oduu maallaqa kaniif itti walii galuu dadhaban gaafatame hagam takka gaafate maallaqan gaafate maallaqa naa kanneen jeenii jeemi hagam takka gaafateeti maallaqa sanarratti wal dhabammoo maallaqaatu itti guddatee kan nuufi diddee isa kana darbitee karaa biratti jijjiiramte dubbii immoo akkamii adda nuu baase jiin haga gaafate jechuu barbaadeeti. Bilbilan ka akkaawunticha asii doorsisaa jiru moo? No akkaawuntii maal amma deeffattee miti isheen ofitti deeffattee miti. Nan danda'a deeffachuudha guyyaanaa kenneera ammas irraa deeffachuu. Ajaa'iba bu'aan miidiyaa kan Waarqota ajaa'iba jedha torbee tokko booda nan deeffadha jira bar. Arabasu. Ijoollee taaftaa godhaa gaa'isa manni deebi'utti. Gurbaan doorsifamaa jiransa. Asili abbaa koo birrii qaamaan geenye jettee garaadha gubde beektaa sagalee wayii keeruu gallakkise. Amma birrii nurraa funaanuufi bar. Kaleessa dubbatanii bar viidiyoon isaa guutuun na jala jira gabboo haadha qaara geeffadhaa warri tiimni. Amma birrii funaanuuf. Ay ammallee birrii funaananii Muzaambil mistira waa tokko nan bifne. Amma kana booddee uummati qarshii funaanullee osoo hin taane. Paartii gallakkisi qoyi Marcos asa deebi'u. Nama birrii kana irratti walii galee paartiin gallakkisi tokko zitiin nambisi oo waraabbattee jiraate ta'e dhugaa rabbi nama maallaqa sii funaanna jedhe paartiin gallakkisi keeruddiin addeebi
Paartiin gadi guur. Wallaahi. Waan kan gowwoomsitee ijoollee mana madaamii gowwoomsitee. Tagaa gaafa 70 gaafatan san hundaa'u akkaataa maallaqni itti guurames akkaataa waan hatta maallaqa na dhossaa jettee akka ishiin keezii san hunda baaftee muzammilitti haasatte hundaa'u viidiyoo isaanii an kaleessa guutuurraa waraabee maxxanseen jira. Ijoolleen siqitii baaftee jirti ufiifuu wal dhabanii jiran tiimni 70 fi garee nama warri sun deemna jettullee waa fideera qwaan ilaalaa. Bakka siin teessee iimeela sana jalaa baaf. Gaafa siin iimeela jalaa baaf. Hundi isaa kun na bira jira laaluu dandeessan. Akkeeruddiin lammaffaa jedhee jira laal kan koolaa. Jawwaala maaliitiin akkasiin keessa seente? Ammayyuu jawwaala sanaan keessa jirti siinii. Makkarraa seente bakka siin seente. Guyyaa siin seente mukarramaa. Guyyaan meeqa? Gaafa meeqaati? Ji'a 2026 jechuudha moo maali wantichi? Akkaawunticha isa siin amma keessa jirtu kanaa Keeruddiin lammaffaan kun? Lammaffaan Keeruddiin lammaffaan isa siin keessa jirtu faa? Asitti hubane jechuudha walumaa galatti akkas taatu. Yaa. Guyyaa 2 ji'a 2 moo guyyaa 2 gaayis? Ji'a meeqaffaadha? Ji'a lammaffaa Febraarii. Ji'a lammaffaa. Maal ji'a 2 naan jedhu ijoolleen 2026 Febraarii. Febraarii 2 2026. Amma fagoodha ka waggaa maanoo ji'a 5 hin ga'u? Ji'a 4. Ji'a 4 dura jechuudha. Badumsi ji'a meeqa? No sirrii manni. Kun sirriidhuma. Keeruddiin waa nama wansiif narra wati ragaa qabaatte namni illee akkasii waa hubattu goodaa qo'elta waan tokko waan biraatu jira. Okay. Ati biiziin ta'ini waan si gaaffu. Bakka inni kaan immoo sirraa deeffachuu moo akkaawunticha? Namni dhugaa immoo sirraa immoo deeffachuu moo inni kaan? Doorsisa jira fakkaata akka turuun baduun jedhe. Ay doorsisa abbaa fedhee fi doorsisaa natu sii jira obboleessoo. Doorsisuu dandeenya abbaa fedhe jechuun karuma nagaa ta'e. An wanni naan taane maallaqatti qofa malee waa'ee akkaawuntii yaaddoon qabu. Maallaqa immoo nama baasee fa'aa mucaanumaa deebi'uu qaba. Namni kamuu namni baasee mucaanumaa deebi'uu qaban jedhan akka kiyyatti intalattiidha. Maallaqa dhabuun qabdu. Waa'ee akkaawuntii caalan. Intalli kun dhaggeeffadhaa jiran. Akkaawuntiin kun keeruu qofa harkan jiru. Intalli nama baay'eetti hiree jira akkaawuntii kana quba qabaadhaa. Sinii galee. Nama biraatti laayivii naaf asirreessu jedhee nama biraa wayitti kenneen ture isa harkaa fudhatee jette. Eenyutti kennite inni laayivii naaf asirreesse itti kenne sun oolcha laafaa. Abbabaa fi maammaan dhufanii maallaqa walitti fuudhanii tiiktookii bitanu. Abbabba maama itti miti warra kaayiroo kanaan. Mee ila namicha isa laayivii naaf asirreessi jettee itti kennite sana isa gaafattu onni maallaqa keessaa baafate maaltu beeka isa harka jira tiiktookiin amma. Ilaali amma dhiifama naa godhaati ilaali. Haalli ijoollee kanaa ila amma waa tokkotu jira. Ajandaan gosa lamatu jira. Tokkoffaa mucayyootti rakkina keessa akka jirtutti dubbatamaa jira. Sanaaf namni akka turaa dubbatu wala. Inni lammaffaani isheen waan qulqullaa'uu qabdu. Afaan kee dammaan qabdu. Maarqos kiyya taraa afaan kee dammaan qabdu. Qooy nan fita. Nan fita. Poointiin kaasuu barbaade qaba. Dammuma kana yaadu damma ittiin qabayyee fiti. Poointiin lammaffaan immoo wantumaan ishee qulqullaa'uu qaba guutummaan guutuu. Tokkoffaa maallaqa namni 30 maallaqa gaafa achitti burjaajaa ture suni yoo akkama miidiyaarra deemaa jiru ta'e dhugaadha yoo ta'e ani baay'een gadda. Yeroon siin jedhu maallaqni 70 sun maaltu fide eessaa dhufe qulqullaa'uu qaba. Maallaqni 500 sun akkamitti maaliif guurame eessa dhaqe qulqullaa'uu qaba. Namooti akkaawuntii mucayyoo kanaa ishee rileeshii wajjin qabdu fakkeenyaaf amma akkas jettan akkaawuntii nama 3-4 qaba. Wanti kun ijaarama guddaatu waan jiru fakkaata akkasiin amma haasaa jirtanitti. Kun hundumtuu Maarkos maal taateeti maallaqa ijoolleen farshoon itti dhuynee ittiin aarsinee jechaa jirani. Maarkos waan isinitti hima waan biyya kana nan beeka. Tokkoffaa mucaan seerri xalabaa akka sanatti hin balleeffamu sun dhaqee fuudhi jedhamee ergama barannaa dhaabatee gadi ba'e birrii meeqaan 550 xalabaan onlaayiniin hin dubbatamu. Sagalee sitti qabu isitti qabu ennaatti qabee kan hin balleeffamu siigalee hamaadha dubbichi baay'ee waan ati bar jireenya keetti murteessuu dhaba. Nama dhaqxee xalabaa fuutee jechuun namni dhaqee fuudhu arabas ta'ii abashaas ta'ii nama feete ta'ii jireenya kee qabamtee jennaan akka nama samaa irraa gallakkifameeti. Qilleensa irratti haftaa jechuudha. Hamaadha dubbichi seeraan. Warra qabamee akkana ta'eef beekna waan ta'eef. Jarri kuni birrii 300 sii kennina 200 sii kennina dhaqee fuudhiidhaan walii galan. Siigalee garee nama garee maafiyaan kun jechuudha. Warri maallaqa gaafatan. Birrichi sun namicha dhaqee fuudhee hin galle wanna hubachuu qabdu Maarkos.
An jalqaba kaasanii Alamma qoigaa amma pointiin kaasata mana ibsaa malee qoigaa hawaasi kun waan hubachuu qabu tokko ilaala. Gochi akkanaa kun nuti amma seerri biyya kanaallee hin jira seerri kamuu hin jira. Waa tokko qulqullooftii haga dhibba bira geessutti intinaa jetta. Ammaaf wanti kun deddeemaa jira qoigaa dha dhaggeeffatu. Nan irratti hin kanaasayin. Icciitiin tokko illee ba'aa jira. Hagam dhugaadhaa hagam sobaa ganaa qorannee bira geenya. Waan callumanne isti miidiyaa irratti taa'anus miti. Kuni qoigaa namni xaabannaati. Ajandaan akkasii yookaan dhimmi akkanaa kun Oromoo keessatti ni uumama taanaan namoonni kun Oromoo keessatti kaanserii cimaadha. Jaalatus jibbitus. Muzammilis haa ta'u, ishees haa ta'u, namooti ishee jalatti hiriira jiran kan akkaawuntii keessa waliin jirtan illee haa ta'u, wanti wayii akka dudduuba deddeemaa jiru beekamaadha. Oromoon kana quba qabaatu qaba. Booriiftaaniif illee hawaasni kun gaafa waliin deemu har'a maallaqi 1,70 sana kan karoora ta'ee ture akka amma miidiyaarra deemaa jirutti. Karoorri 70 ijoollee miskiina Oromoo biyya Arabaa irraa hojjetu guuruu yookaan eenyu haa ta'u nama dafqee bulu akkasitti waan akkasii qopheessanii tiraafikii human tiraafikii sobaa qopheessanii uummata keenya burjaajessuun waan akkasii uumuun kun seeraanis ni gaafachiisa aadaa Oromootti ni gaafachiisa. Kanaaf iyyuu asumarraa callumanne haasoo osoo hin taane professional way wanti kun qulqullaa'ee namoota akkanaa kana kan kaleessa biyyatti 120 ijaaramanii ijoollee miskiina karaarraa qabanii ajjeesaa turan. Namoonni akkanaa kun gaangisteera jechuudha. Oromoo keessaa qulqullaa'uu qabu. Waan akkasumas callumadhee asirratti haasaamee darbu bitachuu barbaadeeti. Kanaaf wanni irratti hojjechuu qabdan bifa sakkanni jedheen bifa tasgabbaa ta'een waa'een qarshii 70 sullee dhugaansaas bahuu qaba. Callumatanii koomentii 70 ati waan biyya kana keessa hin jirreef siin galle beekta. Ilaali Maarkos. No, naa galee bara. Tokko tokkoon waa dubbachuu barbaada. Jalqaba biyya kana namni xalabaa bahu intalis viidiyoo waraabaan baatu. Bilbila isaa onlaayinii miti karaa keessuun gaafa dubbattu sagalee darbaan dabarsa dubbatta irra jaara. Kallattiin bilbilaan hin dubbattu. Eenyuun faana nama achii bahu faana. Sagalee keessii faana teessiftee bilbila sana waan akkasii hin danda'amu, hin eeyyamamu. Eenyuun nu taatu nama kamiinuu ta'e. Kuni garee ta'eetii wal mari'atanii wal saamaa turan yoo argitee ta'e ana dhaqee fuudhaa. Abbuma irree ta'e irra bu'e malee. Nama ergan namni ergame suni namuma bakkee fi jedhameetti ergama bakkee jirte waan ta'e dhaqee fuudhiidha. Waan xalabaatti hin dubbatamu. Namichi hin beeku dhaqee dhaabbatee jechuudha. Dhaabbatee egaa birri 500 fudhata yookaan 200 fudhata yookaan ooddanate 1,000 fudhata. Isin isa 5,000 saamamtan eenyu sin saamee sintu beeka. 5,000 sana naannoo 4,000 birri keessanii Oromoo dhumatis hin nyaata. Seeruma isaati kun waan beekamaa lafa jiru xalabaa akkasatti hin badu. Garuu wanna tokkotu jira. Siigalee xalabaa isa akkasatti nama hin balleeffamu. Jalqaba kaasee wanti kun dogoggora. Birriin jarri immoo gargaarsaa walitti qabanii qaamaa hojjenna jedhame. Ilaa Maarkos irra deebi'ee waan kana dubbataa jiran. Biyya Arabaa keessa tarii dhattee ta'ee hin beeku kana dura utuu Ameerikaan dhaqin. Dubaay, Kuwait, Kwaatar, Suudi Arabiyaa bakka biyya Arabaa kamuu ijoolleen mana xalabaati gaafa badan rakkatanii badu. Akkamitti waan nyaatan dhabuu, aramni rukutti, manattiiti, waayifaa irraa murtii, hojiidhaan dudda kutti hin rakkatu dhufanii. Hin baduuf karaa barbaaddatu. Hundi isaanii amma parsantii 80 ol badee bakkee jira jechuudha. Waraqaan qaban. Maaliif baduu rakkina kana jalaa dheessuuf birriin qaban. Gaafa badan yoo fira qabaatanii fira isaatti dubbatanii hojjedheensi kaffalaana baasuu. Fira sana baafamee firri sun baasee parsantii 100 keessaa ijoollee biyya Arabaa jiran 100 keessaa parsantii 80 bakkee jiru quba qabaadha. Baafamanii dhufanii mana isaa galu. Hojii barbaadee Oromoo kottuu iqaamaa irraa hojjedhuun safuudha beeki. Hojiin barbaadamee hojii galfama. Hojii galfamaa hojjetee birrii ittiin bahe sana kaffala. Oduun biraan jiru. Nuti namni amma parsantii 80 bahe kuni namni waa isaa dubbate hin jiru. Ijoollee fayyaanne jala jiru kun warra bahe bakkee jirudha. Kan bahuuf itti tolee miti rakkinaaf namni maqaa jiraadha hin jiru. Ofiiyyuu iqaamaan qaban. Gareen wal ijaare nuti sagalee qabna jedhee saamichatti gadi taa'e. Maal jedhe? Iqaamaan birrii 12,000 13,000 gaafa ta'e Maarkos. Wallaahi wabillaahi hojjechuu hin danda'anu iqaamaa sana. Maarkos hin danda'anu. Akkamittiin kontiraata siin finne. Ammallee fin aramni utuu bakka siin jirtu argate jechuudha dhaqanii qaamaa mucaa bassamsiisanii mana basmaa dhatte jechuudha qaama basmaa gooti achumaan an xalab godha seerri ashokkaa kontiraatan fin siigalee iqaamaa hojjechuu miti intala yoo allayyaa buusu gaafa basmaa geessan amma miti garuu amma itti fakkaachuu danda'a hin danda'amu iqaamaan hojjetamu hin jiru maktabatti riippoorti godheera namichi araba sana eeyyamsiisuu barbaada iqaamaa hojjechiisuu fi Arabicha eeyyamsiisuu barbaada Maarkos. Araba si'eessa isa siin iqaamaan seerratti hojjetamee badee jiru sana. Maaliif kontiraatan fixanne mucaan? Utuma kontiraata fixe immoo hin kassasa. Gaafa siin baddu dhaggeeffadhu. Amma nama firdii fudhatee waggaa meeqa badee bakkee jiru mana hidhaa jiru.
maqaa nama guddaa kaasuuf ta'an malee nama namni guddaan beeku nama firdii fudhatee an galchisiisuuf yaalee anatu bakka sanatti erge. Basmaa irratti qaban. Iqaamaa hojjetachuu miti basmaa irratti qaban. Kenjalleen jira jechuudha. Namni sun rabba baasu mana hidhaa jira jechuudha. Ji'a meeqa ji'a torbaa ol maqaa namaa kaasuun barbaadu garuu namuu isin bebeettan waan ta'eef. Si galee namni suni aramni kun waan intala kana kasasee jira jechuudha. Argite? Intala kana iqaamaa sin birrii miiliyoona reyaala miiliyoona tokko walitti qabdu miti kasasee jira intala kana waan namicha achumaan kasas. Iqaamaan irra jira waan ta'eef. Kasaseera zooroo isarratti harka namichaas. Isuma bira deebite jechuudha. Isuma biratti deebi'a jechuudha. Namichi kun ofii dandii isaa ofii dandii. Intalli qabdee naannoo cheefamti laan dhugaan isinitti mamti ofii tiitii sikki nama daamiitti fudhataa turte. Viidiyoo waraabdee laayifii seente. Madaamii doorsisaa turte. Qoyka waa'ee maallaqichaa isitti hima. Maallaqichi wallaahi wabillaahi qeerroon hin beeka waan kana. Qeerroon isinii waliin ta'a ture. Oon beeku jedhe fidaan naan mormisiisa hin beeka akka inni hin danda'amne 100% hin beeka arabni sun kasaseera bara. Mucaa amma utuu geessanii mana basmaa geessisiisanii qaamaa hojjechuu wajjin layyaasee nu bara. Arabni kasaseera taanaan na jalaa baddeetti. Meeshaa arabni gaafa kasasu yookaan warqii na jalaa fudhattee baddee jedhaa yookaan riyaala amma kana na jalaa fudhattee baddee. No mootummaa maaliyyuu gaafachiisa malee iddoo lamatti waraqaa mootummaa iddoo lamatti hojjechuu dandeessu. Mootummaatti bara. Lamu arabni takattalu bara. Arabni takattalu mootummaa basmaa bar wantu nilu basmaa qabdi bar basmaan hin dabarsu bar lamuun qaba bar amma arabni kasasee dhuma ta'a kasasee saraqa basmaa sana gaafa siin basmaa yookaan qaamaa hojjetachuu basmaa gooti miti fatta godhee baasa yookaan biyya galuu basmaa gooti miti basmaa sana baasa karaa tokko itti qaba yoo arabni suni na biraa baddeetti itti gaafatamummaan qabu ofirraa bilookeera jedhee bilook godha waaqoo isin buune yoo duutes ani itti gaafatamummaan qabu yoo jedhe basmaa yoo gootesi akka kissiin irra hin jirre akka himanni irra hin jirre baasaafi jechuudha. Yoo arabni sun ofirraa bolloke jechuun ani ittiin gaafatamu mucaan kun na biraa baddeettan seera qabeessaan fudheera na biraa baddeetti waan feete ta'us itti gaafatamummaan qabu jedhee ofirraa amalakkataa jechuudha. Sanaan ala iqaamaan hojjechuu hin danda'amu. Maaltu godhame gaa Maarqos? Jarri gareen kuni birrii sana isiirraa funaanuun malee qaamaa hojjechiisuuf miti. Isiinuu amma deebitee siitti maartee da'uu dhaggeeffattee ta'ee biyya galuu hin danda'u iqaamaa hojjetachuu hin danda'u nakasasee jira jechuudha. Sigalee isiinuu afaan siitiin qeerroon naqeenaa laaleera utuuratti ofii ol galtii bar basmaa gonaadha shokkaa ol galchanii bar qeerroon naqee laalee jira iqaamaa hojjetachuu hin danda'u biyya galuu hin danda'u jettee argitee gaazirratti saaksiidhaan isinirraa funaaname. Amma dubbiin kee kompiiliitii dhibba keessaa dhibba reefu naa dhufe bakka amma sirriitti amma rakkinni jiru. Qarshiin akkaawuntii irraa beeku ni qaamaallee hojjechuu akka hin dandeenye waan beekan gara biraatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Hin danda'u. Maa isiinuu jettee isiinuu otoo an taa'u viidiyoo si gabbuufadheen qaba siifan erga booddee. Arabni na kasasee jira na laalee jira iqaamaa hojjetachuu hin danda'u biyya galuu hin danda'u jettee. Gareen maafiyaan garuu walitti qindaa'ee ijoollee mana madaamii saamaa jechuudha. Siigalee waan hin danda'amne karaa saamichaa. Siigalee. Akka yeroo tokko asiliin maal jedhu beektaa? Amma fakkeenyaaf asiliin fa'aa gaaffii tokko si gaafadha. Asumatti dhiyoonnaa godhe. Soo amma warri qaamaarraa hojjennaa jedhanii amma qarshii funaanan kun ishee dhiisiga kan ishee fitte amma. Infoormeeshinii kana ni qabu moo osoo maqabanii beekaati uummata burjaajisaa jiru ree? Oromti gurguddaan amma asilii fa'aa jettu fakkeenyaaf. Warri kaayiroo kuni asiliin fakkeenya si kaasaa yeroo tokko tiiktookiin qarshii miiliyoona tokko kennaa geemana taphachiisaa maal jedhe waan akkanarratti adda qaba. Sigalee keessa seenanii hin beekanu malee dhaabbanni tiiktookii miiliyoona tokkodhaa kennaa moo maali geemina taphachiisaa waan akkasii wayii jedhe saaksii hin beekani warri kaayiroo kuni ittiin yaadan waan akkana. Kijibaaf dhugaa isaatti yaadan mucuma fudhatanii ol ba'u malee maallaqa fidaa iqaamaa wawwama namni jedhe malee waan kana ittiin yaadan. Malee seera tamma lafa keessa kan hin beekan. Hin beekan 100% hin beekan. Bar maakiin utuu biyya kana keessa jiraatte araba eenyu hirka taate bar allayyaa buuti bar adeemsa dogoggoraa seera cabsu. Seera biyya kana cabsu maakiin hojjette bar adda baabaa irratti mucaa xalabaa barsiisuu sana bar osoo biyya kana keessa jiraattee nama hordofee bar seeraan bar namni jalqaba layyaa seenu maakiidha bar namni jalqaba utuu biyya kana keessa jiraatte ta'e hin jirtu garuu biyya kana keessa waan ta'eef dogoggora daangaa darbe sarara diimaa qaxxaamurte jechuudha seeraan hin gaafachiisa ture garuu qeerroo waan kana wallaahi wabillaa hin beekaa callise malee Maarqos sirriitti beekaa callise garuu siigalee eega namni fide maalan godhe callise malee qeerroon hin beeka naa ol beeka. No actually waan kana maaliin shakke beektaa dhaggeeffadhu. Kaleessuma erga maallaqni bada jedhamee garamitti deeffame nooma gorsaa yoo ture kaleessa. Silaa wanni godhamu hin jiru jenneen dhaggeeffadhu gaa. Kaleessa gaafa dubbataa turan
dubbii iqaamaa moo waraqaa jettan sana dhiisanii deemtee araba biraa dalagattu yookaan immoo suuqa habanattu ka jedhutti amma deebisan. I think waan sanatti deemanii isteeppii atamma dubbatte kana bira wanticha fiigiraawoti godhanii jiru jechuudha. Malee dhuguma amma dhaggeeffadhu osoo waraqaa hojjechiisuun danda'ame dhaggeeffadhu nima. Osoo dhuguma mucayyoo kanaaf waraqaa hojjechiisuun salphaadhati yookaan hin danda'ama ta'e dhugumatti jedha Oromootiin kadhatan ofumaa hojjechiisuuf qarshii guddaa gaafatama. So amma wanni pilaante akka amma dubbachaa jirtutti wanni pilaantee jiru tokkummaa. Bifa iqaamaatiin akka hin danda'amne beeku silaa uummanni hin beeku jiranii diyaaspooraa irraa yookaan giiftorraa qarshii guuruuf ture jechuudha. Qarshii guuranii ittiin yookaan suuqii banuu yookaan waan biraatti hin godhuuf jechuudha. Lakki birrumatti kan malee suuqii banuu hin danda'an amma suuqii banuu hin danda'an waraqaa waan hin qabneef ammas immoo asitti ilaali. Kaayyoon isaanii maallaquma seerkaa baasu. Kaayyoon tokkoof tokko maallaquma waa hojjettuuf miti. Ammas immoo suuqii bantee mataa isiitiin suuqii barachuu hin dandeessu waraqaa malee. Siigalee maqaa isiitiin. Kaayyoon isaanii tokkoof tokko iqaamaatti baasanii geemee taphattu warra Awurooppaa kana shaqaltuudha kaayyoon. Siigalee silaa namni dabbaa minaamin jedhee qaama akka koon qabdu nama qaama qabuti warra dhiifa manaa godhee keessa jirtu waa shawwadachuu danda'a. Amma muudii rabbi sodaata siigalee shawwadachuu illee mijataa miti. Mijataa miti maaliif anumaan qaamni ishee kun akkuma koo foon hin biqilchine jechuudha siigalee. Muudiin siis immoo muudii ittiin shaqqalatan miti sanas hin beektu gowwummaa. Ati garuu informationii kana hunda osoo beektu kanaan dura maasaa turte waan amma barsiisaa turte annaa ajaa'ibee bara. Akka nama maal waan sana hin beeku calluma dheessi dhaggeeffadhee tan dhibba keessaa dhibba wantichi naa galee amma. Gaafa turaa himaan ture bar intallee da ofiisiitii qabbaatee maal jettee qaamaan hojjetamuu hin danda'u biyyas galuu hin danda'u itti viidiyoo buufadheen jiran fakkaata siifan ergasiis siigalee ofiisiitiif jette dhaqee qeerroon naa gaafateera hin danda'amu jette ofiisiitiif jette ana miti bar isiinuu ofiisiitiif jechuudha. Angaree maafiyaa warra miti kun maafiyaa dheedhee nama ni bar ijoollee ofii qaamaan qabneen iqaamaa hojjechiif naa kottuu birrii kennii jedhan ijoolleen ofii qaamaa hojjetachuu birrii dhabanii dadhabanii taa'anutiyyi iqaamaa hojjeta namni reefii miti kan xalabaa badu. Rakkatee bada hundi nuti tollaan hin badu. Mana madaamii seenee dalagata. Ijoollee ofii mana madaamii keessa dalagattu nuti feemesiidha afaan qabneedhanii maallaqa irraa guuruun immoo sirrii miti. Yoo danda'ame ijoollee rakkattee dhiiga afaanii funyaan hin bahu jira biyya arabaa kana keessa. Waan ittiin biyyatti galee haadha koo biratti du'a jettutu dhabdi. Sun gargaaramuu qabdi. Intalli kun yoo miidhamte yoo afyaan irraa irrate yookaan dhukkufatte gargaaramuu qabdi. Garuu amma humna qabdutti amma fayyaa qabdutti hojjetachuu qabdi. Gaafa fayyaa hin qabne garuu dirqama oromummaa dirqama namummaa gargaaramuu qabdi. Hojii hin dandeessu. Dhagaasa mazaraa dalaguu dandeessu. Intalli artistii Oromooti asirtii godhanitaniiru miidiyaa kanarratti jarri sun adeeggaran abbaan fedhe deeggaruu mirga qaba. Yaa suni nama saamu ittiin nama saamu hin ta'u amma keeruddiin gara keettan deebi asii waliin gaaffiif deebi taasisaa. Firii ta'ii bilbila ofirraa cufi namni jechuun ilaal wannan naan si wadhabu tokkittiitu jira. Awwaa'ii ka eenyu sana malee namni sitti duuluus hin dandeessu. Waa'ee maallaqa sanaa malee waa'ee kaawuntii irratti namni wayii sitti duuluu hin dandeessu himanu garuu maallaqa sanaan rabbumaaf jecha ilma namaatiif osoo hin taane ati ani hin baafne dhaadhita garuu yoo akkam baalagatte immoo yoo akkam jibbine immoo maallaqattii sana namni irraa fuudhe ookee ruddiinis abalus nama fedhes haa ta'u maallaqattii sana deebisuun fi qaba namni irraa fuudhe aybiidha kun cubbuudha illee waan namni itti kenne kana namni biraallee hojjeta jiraatte namni kaawuntii isii kana keessa galtee yoo irraa fuuteette ta'e maallaqa isii sana wallaahi aybiidhas cubbuudhas rabbiin biratti illee gaarii miti waan sana deemu. Isaatiin darbiin gaaffii si qabaa walitti qabdee gaafate. Kan walitti qabdee gaafate gaaffii tokkitti amma kee raddiin akkaawuntii isaa waan ta'eef akkaawuntii sana fudhatee ajajni. Isa gaa inni as jira namni dhugaa qabu iyyuu silaan dhokatu jechuun mul'atee qoy sitti gaaffii tokkoon si qaba. Amma namni sun namni qarshii keessaa baafatee biyya akkasiitti jedhanii akkaawuntiin nama sadaffaa namni sadaffaan bira ture sana namni sun maa dhufuu hin dandeenye tiktookii maa dhiyeessuu hin dandeenye isa. Ani hin beeku malee nam fidan jira qaamni sadaffaan. Isa iyyuu afaan irratti. Noo mucaa inni qarshii keessaa baafate nama biraa yookaan keessaa baafate akka isheen dubbattetti kan akkaawuntii. Nama biraa arga jira Maarkos. Qooyi dhaggeeffadhu birrii kan keessaa baafate barnaa biraati kan rasiitee erge miti ree inni rasiitee erge sun. Rasiita kan erge maali? Isheen dubbatteetti. Kan erge keeruddiin miti maa? Lakkii nama sadaffaa jira bar kan qarshii baafadheeraa keessaa ka jedhu isheen dubbatteetti bar. Eessaa fuute akkaawuntii. Daa'ima viidiyoo kana iyyuu gadi buufadheen jira. Itoophiyaa irraa natti dawwalee. Eessaa fuute akkaawuntii koo eessaa fuute isheen jettee gaafadheen naanii jette dhaggeeffadhu.
akkaawuntii kana eenyu sii kenne jennaan nama akkaawuntii kee bira jirutti naa kenne jedhee jette. Namni akkaawuntiin bira jiru eenyu? Keeraddiin. So amma Keeraddiin waa'ee qarshii hin beeku inni jedhuufi namni biraan bar qarshii kana keessaa baafatee jiraate tokkummaa siin galle malee. Namni mucaa sana faan mucaa sana fidaa inni dadhabne bar. Mucaan sun eessa jennaan natti bilbilee ergasii booddee na bilookee jette. Natti bilbilee keessaa Biloo kamaa kamaa baafatee hin fiddume. Mucaa fidaati mucaan dhugaa jiru yoo sin keessa jette Maqaa isaa dubbachuun barbaadu yoo miidiyaa mucaan irratti dhugaa jiru jette kaa jettaniis. immoo abalu fuudhee sana godhee wanni furmaata argatamu tokko hin jiru. Eenyunni? Tokkoffaa dhaggeeffadhaa. Egaa Ati inni tokko akka tokko jira mana dhaggeeffatu lafaa siin galle fudhadhaa fi jedhama kalee liifirra ture sheerii sitti godhee jira beran. siin galle Eenyuun jedhama? jechuudha. Sanan beektu jechuudha tokkummaa. Abdii Sila kana malee kan biraatan moo akkaawuntii irraa maallaqa baafataa jira sila? Of course. noo ka Isa miti barkan baate nama geemii biraa. otoo Kana dhaggeeffadhu. duraan taphatte qarshii gurbaa isa tokko keeruddiin kana Itoophiyaa. miidiyaa irratti malee hin beeku. Namni tiitokii koo itti kenne kan biraati. Isatu keeruddiinitti iimela kiyya Aboo raawwu kennee wanni si keeruddiinitti iimela keen kenneen jira naan jedhe dawwalee. Birrii immoo kuma dhibba shanii keessaa baafadhe riisitii natti ergee ka'ee na bilooke. Na bilooke. Garuu istiin lakkoofsa qoyika dhaggeeffadhu kaa waata kan si ibsaa tokkummaa. Mucaan sun eenyu jennaan akkaawunti lakkoofsa isaa nan qaba qeerrootti hin kenna qeerroo nama lakkoofsa kana barbaadu ta bilbilanii anaan na bilookee jira. Lakkoofsa isaa garuu as miidiyaatti dubbachuun barbaadu jette kaleessa. Mucaa sana sadaffaa sana jechuudha. Isa keessa baafate sana. Dubbachuun barbaaddu. Dubbachuun barbaadu lakkoofsa isaa qeerrootti hin kennaa jette kaleessa miidiyaa irratti dubbataa turte jechuudha barbaadeeti. So erga lakkoofsa nama birri qarshii baafatee sana baga baafattee jechaa turte baga baafattee bornaa deebistaa yoo inshaallah rabbi jedhettee kakkachaa turte kaleessa. So erga lakkoofsa nama sanaa qabaatte lakkoofsa nama sanaa qeerrootti hin kenna jette qeerroo lakkoofsa sana fuudhee nama sana eenyummaa isaa barbaaduu hin danda'ama jechuudha. Sii galee amma? Anamma intaluma kaatoo fi sharaftee giiftii namaa kennitee laata akkaawuntii wayii bante. Amma tasuma eenyu gootanii bara. Yaa wantichi bar walxaxaadha. Kanaaf qorannoo addaa gaggeeffamuu qabaadhe bara. Intalli dhugaa barbaadaan jirtu. Mana tokkummaa yoo dhufte waa biraa soofti. Mana maakii yoo dhatte waa biraa soofti. Mana qeerrootti waa biraa soofti. Kan kooyyoo akkaawuntii sana maallaqa irraa naa fuudhaa. Khalaas. Maallaqa irraa naa fuudhaa. Emee Keeruddii waasi gaafa ansaan dubbattee Dhumni isaa ilaa kunoo arsitti dhumni bilbila isaa 36 jette dhugaa waaqayyoo jalaa hin dhaggeeffataa ture. Galatoome. Thank you so much. Yaa. Okay, itti fufna ansaan dubbadhu an Keeruddii waan an gaafadhu hin qabaayyee. Ayyee galatooma qaama bucanne malee yaadan guddaadha nutis tokkoffaa irratti waan turumbaduun dubbataa odarraa fi waan maal dubbatarraa waa dubbachuu barbaada. Turumbaduun kan akkaawuntii kana naa banee Keeruddiin jettee dubbataa ture. Kan isiin dubbattee akka walitti dhufeenya qabdu mucaa sanaanii jettee gaafatte maakiin gaafa isiin gaafattu lakki inumaa hin beeku akkuma nama kamii miidiyaa kanarratti hin beekaa jennaan maaltu sii baneeree jennaan iimeelii koo kan naa bane nama giiftii sana keessaa naaf baasuu jedhe sana namicha sasiin maqaa isaa dubbachuu hin barbaadu jette sana wanni isin gadhu qabu. Nama sanatu iimeelii koo naa bane gaafadhee jennaan immoo lakki an keessa hin jiru keessaa anas baasii mucaas baasi naan jedhe deebisee jette. Inni lammaffaani akkaawuntii raqama akira 32 moo akira 30 meeqaatte Soddomii ja'a. Kuteera neetworkii isaa. Irra bilbila kakkaata. Okay. Ansaar qubtuun jaalale maannoo Keeruddiin. Qubtuun jaalallee kootii waan ati jettuun dhaga'ee akkam dubbiin dhugaadha. Ragaa qabdaa waan jaalale. Maa jaalalle inni kaa wal godhachuu kaanee wal dhiibnee baar. Wallaahi. Yaani sinna bilooke malee hin dhiibne. Siigalee amma hin gadi hin dhiibne yaani. Wayini sinatti deebisuudha la'aansinuma karoori koo wayini sinatti Amma akka deebisuudha. qoosaatti osoo hin taane akka dhugaatti si gaafadhe dhugaadhuma dhaadhitaa? Maa viidiyoon duraanii nagarree viidiyoo duraan waliin haasaa ture iyyuu ijoolleen gadhiisaa turanii bar. Yaa kati waan dhuunfaa keessaan ittiin haasofte ni jira akka waan dhuunfaa wayii waan ragaasiif ta'u. Gadhiisa kasila yeroo siin maakiidhaan viidiyoo sana gadhiiseera. Maakiidhaan wal beektu jennaan miidiyaa irratti malee waliin beeknu jennaan waan waliin duraan miseenjira keessatti haasofnee fi viidiyoo sana fidee gadhiiseen jira. Dhaggeeffadhaa. Wanta ati masun jala taasofte gallakkifte taa TikTok irratti. Gallakkisee jira na jala galanii ilaaluu danda'u. Viidiyoo lammaffaa Amma nagarsiisa qoy si jala seene waan jiru baasii ilaalaa nuti san hin argine waan ta'eef. Qoy al tokko. Keeruddiin qoy. Ansaaran maa deebisaa? Keeruddiin jala gallee ilaallaa qoy. Maatiin illee beeku jedhan ibbo.
Ajaa'iba rabbii. Okay, video jalqabaarra jira Keerudiin. Lammaffaa shurraaba diimaadhaan jiru wayiiti. Okay, qoy. Ayyee qoy nan bana. Shurraaba diimaa. Okay. Anaa waliin beektu. Ati mucaa eessatti beekti? Tokkummaatti dabalame fakkaata. Kenna gaama. Maa namni qurciidhamu fooloo naman godhuu sila. Ooyuu tiktokiin nu jalaa gubate. Koon gubate fooloo godhaame. Takkaa fooloo na godhaa jedheen beeku. Sorry, al tokko sagalee koo deebi'eera Keerudiin. Amma deebiteetta. Okay, ni turkiin na jeegees. Okay, amma deebi'een jira. Okay. Keerudiin. Nagaamaa Keerudiin. Viidicha isa ofirratti hidhe sana waraabdee qabdu masanjaraan na erguu dandeessaa? Na ergime isa mee isa ofii keetii wajjin mul'attu osoo hin taane isa waraabdee ofirra keesse sagalee isii kana qofa na ergime. Istoorii godhadhu si namanuu jaalallee goota. Ay Keerutti kollaa busii haadha wallaayyee. Amma Keeruun irraa hambiseera. Wanta sirraa hambifte gannuu dhakkisee gama qaankee badeesin beeku jedhame waan isin ittiin haasofte waan jala jente I love you siifan du'a eenyutti barreessite inni isin qoy sagalicha dhaggeeffadhaa jalqaba. Keer lama silkii kaastee irratti cittee silkii amma neelaa kaastee naasoftu taanaan gizee tokko nan dawala ani hati musliimaa fi kiristaan alas waluun beenu shi teesh silkii maa irratti cuftaati maati maa nama wal maa namaa gadi silaan kee maal ta'uu barbaade silkii nama irratti cufta dhugaa sin jedhe ka dhugaa jirtu sinteer si tuqsiisuu irras hojichas immoo dhiisee gattaa hunaa wayyachiishaa waan sin dhuftee barreessite kottuu keessa gadi ilaaluu barbaade. Waan isin dhuftee barreessite kottuu keessa gali ilaalii. Waan isin barreessite namatutti barreesse intala wayi barreessinaan amma ariitti jirtu jechuudha inaafa. Isatti hafe Keeruun gada lakkisi isaa fesan. Ila wanti kun wanni isin hubachuu qabdanii baraa waliin jira. Isinii galee baraa waliin jira jechuudha. Akka nama shawwannee baraa waliin jira. Ila isa kunoo akkasitti bareeddee suuraa ergaa fi turte. Suuraan numa bareedaadha piroofaayilii iyyuu godhanna akkam jettare. Innaa jaalalli eddeen jaalalli jiraachuu laafii shakka isa jedhan sana. Laasii kana hubadhaa jechuudha. Waliin beeknu jette nama kuma afurmoo 15 irratti. Qoy asirratti waan dubbadhu qaba. Edaa ati faaxee ragaa wajjin dubbate na gaafattee turte mana ta'e keessatti jechuudha ati faaxee. Eeno ittiin gaa waraabaati. Waa wajjin haasa'ee maal fidennaan ragaa qaba jennaani
nama feekii fiduu feettee kun sagaleetu jira waan ta'eef sagalee fidan jedhee inni sana mucaan garuu naan ergine mucuma kana amaneen dubbadhe malee ani naan ergine jechuudha. Kanaaf haadhi faaxillee waan eddan harkatti qabde ragaa argatti jedheen amana waan kana. Jaalallee turan istoorii na godhadhu nangaa turumbaduu deebisaa guys. Nangaa fatin maaloo ini maddu beekee mubaarikii musammaa nutti ta'e keeruu isasitti. Enna turumbaduu deebisaa. Obbolesso, annama guddaa. Annama guddaa qaata walitti keessa qaatan ba'e keessa hin jiru keessa galuu barbaadu an calumee taajaabiidha calumedha. Wannan keeruu filmuu waan hafe jechoota babbareedu wanta fedhanuutu jira mul'ata keeru beekaa irra darbiti sin beekaa. Si galee ammallee waan akka ragaatti si fayyadu akka jaalalli jiru akka waan dubbanne baasoo osoo hin taane bakka sin beekuu jette sana irratti maali sobdi yoo dhugaa dubbatte dhugaarra deemte maali siidhaa qaba jechuudha faliin kanarrayyuu baase beektaa. Inni isin barreesse kottu sin agarsiisaa jette isaa namatu isiitti barreesse komentii jedhamu akkam. Laa suwwaa biraati jechuun bakkuma sanatti malee kan abbaase. Koola waan diddabii waggaa ga'eera jechuudha. Ji'a meeqaffaadha? Juulaayin ji'a meeqaffaadha? Juulaay irratti fakkaata. Okay. Atiin hin beekaa bara akkasiin keeruu wajjin jirtu yeroo baddee turte jechuudha. Keeruu gaafataa turre nuti keeruun isa kam jennee barbaadaa turre. Reefin dhagaa reefin argan isa ta'u. Jaalallee isaa ta'u ijoollee hundatu beeka. Okay. Jaalallee keeruu ta'umoo? Isa dhoske jennaan barbaadaa turre nuyyuu gaggaafataa turre keeruu isa kana isa kami jennee dacha kennennee barbaadaa turre nuyi mucaa isa kana ta'uu hin barre malee. Okay. Fammastee isa dagattee jechuudha yaani. Keeruu fammastee si dagattee? Teetuma yitii tokko erga harkaa fudhattee mataarra na baate kaateeyyi keeruu bilootte. Gastii nama ijoollee wayii keessatti argee keeruu kaatii tokkii fudhadhee deebitee jaallachuu hin feetaayii. jechuun warreen jedhan dhufanii tokko dhaggeeffadhu. Tiitooki hirkaa fudhadheen gowwoomsee biloo kee of jalaa jetteeni. Birrii na gaafa naan birrii dhowwadhe. Hayi akkasiin jettee? Mana maanchee keessatti bara. Maancheedhaan walitti argatanii jiru yeroo nan naqu isiidha. Na biloottee jirti. Tiitookichi hin gubate jedhe. Tiitookichuma samma amma dhugaama dubbachuuf amma fakkeenyaaf ji'a meeqaaf walii jinaa isaa turtan agamfaa ta'a. Turtii wajjin yaa. Meeqa amma wajjin turte jaalalaan jechuudha. Ji'a meeqa minaamin yaa sirri. Januu wajjiniin turre januu waliin haasaa turre yaani. Okay silkii maalii walii bilbiltu wasaappii moo immoo duwwaadhaan walii bilbiltu. Miseenjara. Miseenjara walii bilbiltu. Miseenjara ni natti. Okay. Yeroo hundumaa walii bilbiltu. Intaloo wayiduu ta'e ni jirti sharitti nu godhaa dhuftu maal akka jimmi dilli kun ishitti shari godhaa namuu gurra duuchinaa. Elaa eeshi tokkoffaa intala siifa deebisa rooti barbaadde warri namni wal jaallate waadan wajjin taasisu. No amma elaa dubbii jaalala isaanii osoo hin taane dubbii dhugaan bahuu qaba. Kan saas kan ishee kan barbaannu dhimma jaalala isaanii namni dhimma itti qabuun qabu. Garuu mucayyoon kun qoyika amma laal garee latu jira. Asitti waan Oromoon hubachuu qabu tokkummaa. Warri kaani waan nama fakkeenyaa mucayyoo kanatti duulaa jirru amma kaleessallee gorsaan ture akkasitti fakkaata. Nuni ilaali rakkinni ishee maali? Erga namni tokko waan keessa darbe qulqulleeffate Oromoo yoo bira dhaabbachuu qabate bira haa dhaabbatuuf malee nuti nama kana yookaan itti duullee balleessuuf waan hin taane hundi keenya nama gurguddaadha. Garuu maaltu ture uummanni kun akkam maaltu ture kan jedhu uummanni keenya kan goomsan barbaanne malee nu mucayyoo kana keessa seennee ajajaa boocuu miti. Waa'ee dhimma wal jaallachuu fi wal dhabuu isaanii kun biizinasa isaaniiti. Garuu biizinasa sana keessatti immoo Oromootu miidhamee jira. Qarshiin Oromoo funaa illee gidduutti badee jira. Yaa sababa kana booriftaan illee akka dubbiin akkanaa hin deebineef jenneeti malee adaraa warri asirra jirtan namni 5,500 Maarkos waan si gaafa turumbadduun hirmaateera ta'een beeku. Maallaqa amma funaaname sirriitti maniiru mubaarik faatu funaane miti maallaqa sana gaafa maallaqa gargaarsaa. Waan sirriitti mana funaanneerraa iqaamaa mana nu hanqata jedhee waan ifa isinii godhan qabu warri funaanan. Lakki ani geemii masanan arge malee waan gargaarsatti illee hirmaannes geema irratti isin hirmaanne xiqqoo haalicha ilaalaan ture. Ani waa shakkeetan ilaalaa ture. Jalqabuma akkaataa erguma gaafa arabni qabee jedhanii viidiyoowwan sana ilaalee waa meeqa hunda akka personaalii ofii kootiitti jechuudha. Akka nama tokkootti gamaggamee ilaaleetan namatti illee hin dubbanne dhugaa waaqayyo akkuma nama raajii dubbatu jechuudha. Waan kun gadheetti deemte dheetan ilaalee geema irratti matteetti mucaan kun hin dhanne jechuudha. Hin deebistee natti barreessite illee hin jedhu. Keessaan akkaawuntii kana natti ergiteetti.
Innan nengee mashee gargaarsa waan jeessu ilmaan gaaf sana garuu gaaf arabni qabe jedhan anatu achirraa wocaa ture jechuudha. Maaliif biraa deebite yoo jettan immoo haalicha naa ta'uu dide akkaataa mucayyoo kana laaleetan na quubsuu dinnaan naa ta'uu dinnaan keessaa namatti sin dubbannesi of jechuu sin barbaadu keessumaan deebi'e. Garuu immoo waaqayyo na gargaare osoo qarshii koo kenneera ta'ellee osoo kaan leenca tokko kenneeraaf ta'ellee bade jechuudha. Silaa wana gaabbii guddaa natti dhaga'ama. Anaan waaqayyo kokootti na baay'ee na gargaare dhugaa rabbisti muudhaaf. Kanaaf ani hin beeku keessaan bahee accalluma dhee ilaalaa ture jechuudha. Gaafa geemillee na agartee yoo ta'e akkaawwanti guddaan jooyin godhee man taa'ee ilaalaa ture. You know what? Waan an tuffadhee ilaalaa ture nan beeka waan ta'eef jechuudha. Agartee ajandaan deemee akka kana ta'uuf deemu waan an beekuuf jechuudha. Kanan immoo irratti tuffadhe jechuudha. Gaafuma jalqaba Oromoon qarshii 70,000 arabni irraa qaba jedhan maalin jedhe gaaf sanallee. Arra iyyeessi Itoophiyaatii ba'e tokko akkamitti araba harkaa doolaa baannu birrii 70,000 fudhata jennaan deemasi naan jedhanii lolaa turan. Deemee kuno dubbichillee akka sobatee dubbataa jiru jechuudha. Ani gaafuma sana okay akkas ta'e miti borumtaa mucayyoon kun Muzammiluma mucaa jedhamu jinkasi tokko ta'anii gay qoosaa turan. Ahaan jedheen sanallee isteeppii tokkoffaattiin qabadhe. Isteeppii sana ilaalee dhugaa rabbiin harkuman keessaa fudhadhe tokkummaa. Achillee dhaabbachuun bira mana isheellee hojii godhe gasteella dangalachuudha. Mubarak fi gargaarsa funaan miti. Yeroo gaarii qabaadhaan jigee gaatti galaan jiru nagaatti. No jechuun maallaqicha hamma miti jechuun maallaqa mamii funaantan jechuun waan ifa gootan qabdu waan nama saamtan. Maallaqa abbaa kenne maaliif kenne eenyu kennaa jennaan kennanii waan kennaan jenne. Maa saamichaam sagalee qabne ittanii saamtaniim sagalee qabne ittanii saamtanii meeqa saamtan. Buleessa koo waan akaawuntii waan kennan galeen jiru waan dirqama oromummaati jennaan na harkisanii dhageessinaan naqeen gaafa sana. Deema makii gaafadha. Jechuun meeqa ijoollee mana madaamii gowwoomsitan ree qaama jennettani meeqa gowwoomsitanidha. Deema makii dhaan sa'aatii kana gaafatamuun nu deebbaa kuwan. Jooyin godhee fataa jechuun. Koree keessa jirta miti jechuun ijoollee shamarraa birrii meeqa gowwoomsitan. Garmaala ijoollee warra komeetii namni gaafatan dhaqee mana baladhee naan makii jedhanii dhufanii lammata yoo isin namni mataan hudhamee fannifamaa jiraate yongee makoo sinii cufeen ana du'e sinii galee. Makii jedhanii. Isaaba beektamu hin beektu Mubaarik. Hin beeku walla kibboo eenyu isaaba biraan waa'ee isaaba waan nagacheen. Maan nagacheen. Namuma atarraba qabdaa dhattee kuttaa gargaaraa jettee ijoollee mana madaamii gargaarsatti waamtee bakka saamichaa. Nam tokko gargaarsaatti jedhamu tiktookii irratti dhaabatee reessinii labseeraan qaata. Gargaarsa wati jedhamu tiktookii irratti. Maal rakkataan gargaaramu rakkataan maal rakkoo qabama. Nullaallatu gara kootiidhan jedhee. Kan kee gargaarati. Jechuun isiinumti rakkanaa hin gargaarama nama noormaalii jiru akkamitti ijoollee mana xalabaatti baatu hunda gargaaraa kana booddee ijoollee xalabaa baanaan ni qaamaa hojjettu. Amaaraayyuu gargaaraa jirtu na gargaaraa paaspoortii koo waa hunda dhiiseen bahee na gargaaraa jettee sagalee nama wayitti qabnaan namni sun sagalee dhaggeeffachuu didde. Maarkoos TikTokii koi wucaa TikTokii waan yaadachiifte keeru din TikTokii irraa citii baas. TikTokii irraa argite keeru. Yeroo gaarii qabaadhaa. Wanta TikTokii keessaa ilaal. La intalli muudii qabdira muudiidhaan iyyii nama gowwoomsa asliidhaan abbaa kan koo jettee sagalee qabdee jarkaamu. Kanan jedhu ani gaaffii isinii qaba. Gaaffii isinii qaba tootaalii asilii yoo dhufe illee dhufu ishee itti godhaati adufu. Anamma asilii gaaffiin qaba. Gaafuma isiin abbaan koo asliidha ati koo bakiidha. Koi gaafa duraallee gaaffii tokko isinii qaba. Amma asilii. Koi gaaffiin qaba. Gaaffiin ani qabu gaaffiin dhiyeeffadhu akka nama dhuunfaatti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa jalqaba araba harkaallee uummati iyyee baase jedha maal sanallee taa'ee ilaalaa ture asiliin. Gaafa immoo dubbiin taragaa ga'ullee dhufee ture. Amma immoo kaleessa immoo gaafa mucayyoo kana ta'a ajandaa kana haasaa illee callisee taa'aa jira. Maaliif callisuun barbaachise? Maarraan dubbanne waa. Maan jenne maaliif? Dhaggeeffadhaa waa mucaan kun goote Mubaarik maal jedhee miseejii barreessee fi deemii dhaqii dalagadhu mana xalabaatii erga baate mana madaamii seenii. ID kee achitti irraa dalasiifnaa jennaan sagalee Mubaaritti qabdee gonkuma Amaaraayyuu gargaaraa jirtu na gargaaraa. Kanaaf milik deebii kottu Mubaarik. Mubaarikiin bicha nama zaggane wallaahi uummata sana keessaa Mubaarikiin bicha nama zaggane. Warri kaan fayyaa jira lakkoofsatti erganii waa hundatti erganii. Hin dhaggeeffanne Mubaarik hin dhaggeeffanne. Mubaarik milike obbii
ቆይ Laa ሙባሪክ ምን ከዳተ ከረት ኮት ሙባሪክ tokkicha keessa seenee dhaqee ilaaluu danda'a Mubaarik iyyuu. Leessooni wanni harka jiru guutuun harka jira. Wanti haasofsiisu hin jiru. Ani raggatameen baqadhee naas jirra. Torbanuun raggatu jammarraan wallaahi dhiisee keessaa deeme obboleessu. garuu Mubaarik dhugaa tokkon sitti Birriin akka keeruun jedhe kana jette taanaan mubee qoy waan sitti ma akka keeruun jedhe kana jette taanaan dhugaa rabbii dhiiraan dhasii amazagganeeran dhaqii dalagadhu jette taanaan dhugaa rabbii wallaahi Wallahi wabillahi dubbiseera fayyaa isaa kunoo maan harka jira waraabeen jira ba'a. Goota keessan. Maa kenneera. Ililli kenneera. Leetta keessaa qaba warra balqaamaa leettota keessaa qabaan. Danaa tolsiistanii amma na waraabina. Hawaa tokko maal jedhe meerra deebii waa Mubaarik itti dubbadhu mee keeru jaalallaan obboleessoo. Ijoollee mana baasii baate leetta tokko tokko kennanii. dalagadhuuti jedheeni akkuma ijoolleen dalagataa jiru itti dalagadhuuti obboleettii kiyya jedheeni anatu sirraa dalasiisaa hidhii mataa kootii na sirraa dalasiisaa jedhee koomentii barreesse beektaa. Koomentii sana ilaaluu dhiiftee turtee kaatee Mubaarikiin deebiseen gonkuma Amaaraayyuu gargaaraa jirtu na gargaartan malee ofudheen isin maqaaf isin balleessaa yoo isin na gargaaruu diddan ofirra raasaa jedhu sagaleessitu. booda sagalicha rabbii jedhii poostee sagalicha Okay. rabbii Inni jedhe. jedhii poostee ila yoo rabbii sodaate Amma sagalicha laamee. Ani warri gaafa deemaa jechuudha. Mubaarik Mubaarik sanaa gantuudha. waliin poostee Mubaarik gantuudha. Zimmin jedheen. Mubaarik gantuudha. Inni Oromoo biran dhaabatu. Maal abbaa keessee naa gootan kan amata beeka arrii baasee. asitti seenaa Hojjate dalagde wallaahi Mubaarik gootan asitti seenaa dalagde akka kootti yeroo namni gareen wal ijaaree kottu si gargaaraa jedhu kana keessatti deemii dalagadhu jechuun miti keegaa wallaahi wabillahi Mubaarak anaan ijoollee nama 200 na arabsaa turan jiran. Urtuu luftetti. Urtuu luftetti. Urtuu luftetti. ilaaluu danda'a. Urtuu luftetti. Galchaa. ol galchaaka Kan biraati kan biraati kan biraati. Wallaahi kan biraati. In dhuftu intalli hin dhuftu bar. irraadis amma kana maal Walumaa irraa galatti yaa wanta fuudhamee siniin jedhu maal jira? jettu wannan siniin jedhu eeggadda warri naa arabsaa turtan akkam jirtu. Warri Maqaan leecha ishee kennuu moo jira dhaggeeffatu jettan. maqaa sadii qabdi. Leecha akka hoggee irratti kennitee na biraa qabdu jira moo leecha fidinaa kennaartu qabda. Leecha arguu dhiise jeja geera. Leecha kennuutti. Mubaarik wajju jira. Mulukiin. Maqaan Mubaarik fi- gantuudha. Gantuudha. maqaan fi- Indahum. Zaalikaa Indahum na Zaalikaa galateeffachuu keessa na maqaa sadii abaaruu qabdi keessa qofa tola itti qaba. Qoy tokko. Na galateeffachuu keessa irra waa tokko hin dhabe. Piliin na abaaraa kana booda. Rabbii jedhaati na abaara. Abaarsa keessa hin mokora. Gaafa leecha torba Keerudiin saddeet kan waan ama Keerudiin waa tokko achumatti irraanfatanii deemtu. Liivelii afurtamii sagalee lama sana kan yoo baadhee koostu jiru. goone sagalee amma Namumti jette sana miskiina. Keerudiin naa ergi keessoo loo Namumti miskiina geema taphachiisaa ture eenyuuni? Ana. Har'a nama kuma saddeettama jira. Leenca koo ofirkaa baasee obboleessa ofii akka jirutti hin jiraan. Leenca naannoo hin jennaan lamu. Leenca kennuu ni seeraan. Leenca haraama kana booddee. ati wannati naa taate Mubaarik wannati naa taate deemi an bar mucaa kana dalagaa irratti rakkannaan natu jalqaba gargaara bara sii galee mana madaamitti rakkannaa deemii dalagadhu jetteetta taanaan Mubaarik akkuma mucaan kun jedhu jetteetta taanaan Isii fidaa fixxeettaati waan gaafadha. Isii fidaa gaafadha. fixxeetta Isii fidaa gaafadha. dalagachuu qabdu anatu sirraa hojjetaa Jirtii jedha bare injirtii jedhaa jiru isheen illee haasaattu yoo erga toofee galchaa. oo jiraatte waa darbattu giiftii kaffaltee yoo lagaltu mana kanatti kaffalli maasi qofan namarraa fuudha waa darbattee yoo lagaltu Laa isii miti kun inni kun isii miti isimmaa wannan dubbadhu baay'ee beektu amma yeroo gaarii qabaadhaatti hangara kootiin. keeruu egaa keeruu faana naasaa wallaahi ishiidha aboo ol galchaa bakka yoo sii ta'e ol galchaa moodiitar Qoy jalaa boo'een galaa. Boo'een galchaa qoyaa. maa jala aboo galee Taa'e sii wanni galaa buutu hin jirtu taa'e gaafis irraa qabnaa obseetis hin jirtu inni. Intalollee nu fida tokkummaa hattuun qabaa nama mucaaraa qoy turumbaddu kan mucaa kana irratti viidiyoon hojjedhaa fanan amma Turumbaduu maa walla gaafachuusa amma. haqa kana nu baasi tokkummaa yoo dhuguma namaa qabaatu taate kana nu baasi. wanti kun waan baay'ee gaariidha keeruddi sagalee itti baafse Turumbaduu maal gaafachuudha? Maal gaafata ba'an? qoy mubaarik ganaa Turumbaduu. dhaabtis warra maallaqa saamicha irratti hirmaate keessaa tokko warra ijoollee mana madaamii gowwoomsuu dandeenya jettanii gowwoomsitanii saamtanii jechuudha hin saamtanii Dhaggeeffadhaa kaa waan manni beeku sitti himaa dhaggeeffadhaa. Ani ajandaa tokko keessa jiru anaa geeba taphataa jiru gaafa sibbaddu sanas anaa laayifii irra taa'ee ijoollee shamarran koo jalaa jiru. Mubaarik makii jennaan mubaarik kan biraatti naqu intalli tokko baddaa keessa gugguuftee deemti. Hai kun maali jedhee fiigee naan naqu quuftuudha. Maal mucattii kun arabsaa turteen jedhe kuma naqeen ijoolleen aangiriin irra kaa'oo eegalani.
Na rasa tu tiada. Gara koti. Mulut koti sini dia pun dia tu. Mulut koti cara dia matu tu bukan. Agak pada. Aku masih lagi sedesi. Ani mana Arab setok koyon ni dua ajarate. Berapa betul? Kesi ko nanti. Garu kabajar hawasa kaba. Intalo Oromo tokko rakko guddo kesi terebe isamo. Wani mira kesi kalci. Sani sefi binamni. والله العظيم والله العظيم ada jennan. Kami ti sefi ti baba dal botul batte wara badde kaba sini kan sunna nda ngafasa. Akak sefi te kan ana wala baju sefi basa. Mubarak haraba miti. Ila Mubarak. Eddes ni tishawwadam tan amma wala. Ale sata sibe kare wana setti ma la. Nama sagai ka Mubarak. Si qofa miti. Achuman Namoonni hedduun bakka namni tishawwadame kana ni fagoodha godhe. Yamanii aamila yookaan masgiida eegu. Siigalee araba simbira daladdu miti. Siigalee na lubbuu keessaa dhabaabtanii lubbuu keessaa wanti bahe tokko hin jiru. Sun nama sarraatinyaa karaa eegaa jiru. Qaxaramaa jechuudha. inni siin gaafa sana billaatti fudhate suni diraamaa jechuudha. Dira araba yamanii dabare yamanii sakkaaraa masgiida hedduu bare. Warra torbaatamaa nu barbaachisu nu waamaa kaa. Warra torbaatamaa nu badaa gaja amma immoo. Warra torbaatamaa nu fida. Gaafa san Muzammilitti share godha. Muzammilitti share godha. Muzammilitti fida. La ilaha illallah akkan jedhe kaleessa arate bada. Turbaduu nuti godha achi hasaara. Akkan jedhe bakka ta'e wayitti hadhaamu kaleessa. Ijoolleen lafa dur ajandaa nutu fidee uummatatti kenne gaafa barbaanne immoo mataa harkaa fuunee dhossina. Amma ijoolleen lafaa ol kaatu kun fooloodha jennaan ajandaa boombii nu yuuyii kun dandeenya baasuu jammartetti dhiifnee irra waa'ee ajandaan jedhe wanta jedhee bakkuma argate jechuudha. Yoo dhugumatti namichi sun hojjechiisaan siin taane wallahi Mubarak rabbina gaannan galchine. Yoo an birrii kuma kudhan reyaala jechuudha birrii Dubaay. Anata sirratti si adabama. Namichi sun sarraatinyaa masgiida eegu. Nama normaal malee wallahi wabillahi bakka siin hojjettu miti. Rabbii kiyya tokkichatti kakadhu. nu fida. Bakka siin hojjettu. Kalas. Diraamicha eenyu harka keessaa qaba eenyu boce nu fida. qabdu sila. Isin ammoo walaan namichi isin na waraana Animmoo wallahi al'aziim rabbii lamantaa tasrii kakadha kuma qabuan akka diraamaan hojjetamaa uummatatti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Share godhaame namni kana jala Kola dhaggeeffadhu amma hagam ilaale hagam dhugaa akka ta'e illee hin beeknu malee waaqayyootu beeka. Amma dubbii kana kan baasu Muzammil. Muzammil maal jedhee kuma shan naa kuma eeqa ergannaan kuma shan erganii jennaan. Kuma shan maal naa gooti jennaan. Kuma shan dhiisii kanaan argattu uummata yaallee dadhabne kuma 70 yaallee dadhabne uummata shin jedhu edheeni ishee tana qacam godhee nyaadhee jedhe. kanarratti maali Marcos akkuma sanatti Mubarak waan siima waan isin hin beekne tokkoon isin Kuma lama immoo qeerroon naa dabalee jedhe. waan isin hima La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bakka ali Mubarak bakka keessatti shaka maa ture naaf hidhaaqa. Mubarak waan isin itti tokkoffaa mucaan kun utuma normaal ta'ee mucaa isin isa Muzammil normaal ta'ee mucaa kana xadhabaa baddisuma normaal godhe Marcos birriin kumni sadii kan saati yookaan kuma sadii kuma lamaa dhibbi shan kan saati birrii kana keessaa isuma normaal jechuun utuma nama dhossaane normaal kun beekama arabaaf hin kennamu kumni shanan sun wanna tubachuu qabdu oromoodhuma sirraa fudhata wanna tubachuu qabdu dhibba namichi sun yoo fudhate kuma lamaa dhibba shanii waliin fudhatu utuma fudhateera ta'e wanna tamanuu qabdu utuun jaallatin amanuu qabdu birriin sun hundara baan kennamu oromoodhuma sirraa fudhata oromoodhuma walitti qabde gargaarsa siin godhu mucaan gargaarsa waan godhu sigalee mucaan gargaarsa godhuun hin danda'amu nama biraa isii yotti kennite namni nama geesse amma nama isa targate nama kana bizinesa wanti si irratti dalagame Marcos bizinesa jechuudha nigdii sigalee obboleessa uummata qofa ammaa jetta ana sitti maki malee anattuu hojjetame rabbi qalbii koo jijjiiruun beekuwan. Business amma kuma shanan sana sin. Amma gaa ijoollee yoo si biyya lafaa keessatti narra kadhe jette akkamitti wajjiniin taa'aa bullaga akkamitti ajandaan ijoollee shamarran biyya lafaa oowwaga. Amma waa'ee kuma shanii sun biizinesa jechuudha mucaan isin jidda jira jettan kuni. Si biizinesa gasti taasisee bari Marcos itti mee si biizinesa. Biizinesa dalagatti waan ta'eef akkuma qabu itti. Bakkuma narraa fudhatu. Mujayyaniin naa Gaafa mamame. tiktookii fudhattu sana narkaa baaten tali sun bakka siin jiraattu lookshiisii makka jedha gaafa iimeelii narraa deeffattu iyyuu makkaan jirti sii galee iimeelii marratti hin argine makkaan jirti jedha malee gonkumaa addee biraan jiru inni gara
fila. Maal taate Ati gootan gaafa duraa mee ati gootan uummatoo. Ilaal. Muzayyanii Wanaaf rabbee laati koy keeru keeru dubbiin keerra darbeeraati koy. Muzayyanii nu waamaa. Muzayyanii nu waamaa rabbii jedhee Isaani muzayyanii. ila akkam turan Mucaan amma sinuba amma xiqqoo akkam taate ammas beektaa dogoggora bira. yaa rabbi Marcos, kadhadha mucaan Marcos manaa dogoggora jiraanii bira. jirtu laa. Waan ati jette Makkaan wayi. jirtu durumaan Birrii kuma makkaan tokkoon jirtu. sanas ijoollee suni akkuma jette galaafatte hin gurguratte akkam jette. Sobdee bakka biraa himtee lookeeshina qeerroon hin erga malee qeerrootti achuma ture lookeeshinii bara ergamu wanti quba sun qaba. achuma ture amma muzammili Achuma makkaa wal bira taa'e makiinaan malanii. ala dhaabataa ture Makkaa suniyyuu wal bira. dhaggeeffadhu makiinaan ala dhaabataa ture suniyyuu kan muzammil amma ittiin deemaa jiru sanatti fakkaataa jedhe wantichi diraamaa inni amma muzammil akka jedhetti gaa wallaahi billaahi jedhee kakataka wallaahi billaahi jedhee namni sobaa Naa muzayyanii ibsa kenneera Marcos. Maal jedhe? muzammil moo kuma 70 sana ati oromoon qarshii guuranii namatti hin dubbatini gargar qooddannaa jennee walii gallee jedha. Jennaani Oromoon akkuma ta'anii yeroo sanaaf qarshii 5,000 funaananii 5,000 achii booddeetti bilbileetan yeroo araba bira jiru sanatti bilbileetan 5,000 akkam goona 5,000 jennaan 5,000 abboo maal naa gootinaaf 5,000 naan jettee na loltee jedha. Gaafa isheen na loltu bakka dhiisi kanayyuu maalodha jedhan kana keessa hin galu ishee 5,500 achumatti nama fadhee qeerrootti immoo 2,000 giddiin fiduu qabda jennee achi qeerrootti immoo 2,000 gurguradhee jedhe. Wallaahi billaahi wallaahi raazii warabbal kaabaalee kakata kan beeknu. Namni sabaa reeffa jedhe. La ilaha illallah. Inni jedhe amma ijoolleen sassabiyyiin mucaan sabiyyiin kun mucaan intalli durbaa kun diraamaa kanaa uummatatti hojjette taanaan akkamitti namni gargaarama moo akkamitti namni bakka kana booddee onni fannifamaan jedhe amana mana. Ilaa anas keessatti waa tokko jedha. Birrii sana yoo mucaan sun hin nyaanne illee ijoollee kana gidduutti nyaatamtaniitu. Akka arabaan galle garuu quba qabaadha. Ilaala. Wanna tokko Arabumti yoo hin jiru achi kas kana keessa arabiyyuu hin jiru boo. Yaa araba fakkeessuu birrii dhibba Taatota diraamaa sanaaf bitamanii dhiisaa qaba. Taatota jedhamu jedhu. Taatota. Amma akkamitti kiiloomeetira 700 ol irratti nama shokkaa erguu danda'e mucaan kun dallaala miti jedhaa yaadaa hoosa ta'e kiiloomeetira 700 ol irraa fagaata bakkichi natti fakkaata. Akka jedhe taayeen. Qoy taayeen natti fakkaata harta. Amma namni ja'a summii nyaate namni tokko keessaa inni hafi galaala inni hafe kuni eenyuun jenne yeroo qorannu jaaldaawte dhiiroo innumti nyaachisi ilaal amma wayitu jira muzammiliin kanas kiiloomeetira 700 waan fagaatu irratti qoyi akkamitti nama qopheeffatee waan makka keessa hin jira kiiloomeetira 700 olitti shokkaayii nama erguu danda'e tokko lammaffaa intalli kun nama bakka sana jiru Oromoo biraa dubbisuu didde bakka siin himatte sana hin didde nama bakka siin himte sana jiru maaliif dubbisuu didde tarii dudduuba kana maaltu jira jechuu dandeessa. Ajandaa kana sinirraa godhamuun ajandaa kana akkana jennee godhamu. Jechuun muudiin uummata irratti qabamuun qabu abbaa koo intala Oromooti Oromoo siirratti akkana goote bakka dhiisaa inni yoo darbine oomma. Mubarak Mubarak. Wanti kana jedhamu jiru ammallee hannaaf karaa banuuf jirta dhaggeeffamu musliimaa. Akkuma deeggaru. Gaafa jalqabarraa wanti sun akka ammaa sana tokkummaan jee mucaan xiyyoon jalqabarraa tokkummaa eenyu muzammilii fi usmeen galgala ishiin baduu deemtu kana gastii asirra hojii turan. Galgala san duraa mana muzammil turan. Jarri pilaana kana lafa kaataniiti hawaasa nyaatu godhan isinitti himaa turre. Iddaniit hawaasa nyaachiftan. Kan ta'eeti immoo wanni akka dhuunfatti gaafii sirraa qabu gaafa rakkoo sana agarte kan jiba sana agarte ufii dhayitee uumaan kanneen akka Oromoon nyaadhamtu maaliif callifte maa gabbaatee dubba sana isaa ta'een maan dubbatin sanis gaafachuu barbaade obsaa ta'e gaafa Oromoon kana dhufe waa hedduu jira. Okay, turumba dhugalatoomi ani akka nama tokkotti my brother akni rabbi haqarraa kan rabanii isa rabbiin kun argu ani gaafa jalqabaa gabaabseesitti gaafa jalqabaa ijoolleen dhufanii gas siti beektu geemarra moo waan ta'eef ijoolleen jala janaadha boolti qabe mubee makii jedhame namni immoo nama jala jiru waa argamiti nama taajjaba achuma makii maal tirtiree bilbilaan qaba siti beektu bilbilaan tokko shaakudee laalee bukkeedhaan
intalli tokko dukkana keessa deemti. Achuma intala Oromoo wayitoo nooftu kanaaf hin qamaaruu fiigee dhaqe kastira. Maa inni jennaan akkas akkasiin intala Oromoo ajjeesuu fi biraan jennaan taa'e. Yeroo nan laalu quuftuu isiinan itti gubadhee jiru caakaa keessa dhaabattee naa rabsaa turteedha. Ilaa maalan sobaan nama naa rabsu nama na waraanu na wayya amalaa ajaan qabaan nama naa rabsu keessattuu immoo nan beenne tulan beekin naa rabsu jaalladhu. Achuma callume narraa adumaa ba'u namni maallaan jedhaa adumaa kan taa'e rabbiif jechaa miti gaafatan. Taa dhaqee inni namichi seefii fudhatu miira keessa galeen isuma dhuguma. Hai akkamittiin intala dubartiitti seefii fudhatan diraamaa ta'uun barre qala. Miira keessa galeen iyye jira dhagaanii dhumman. Iyye akkamitti akka balaa qiyaamaa silaa waa uwwisuudhaaf na waamu. Iyye raafiyan. Iyyee shubbisee maal jedhee nan jedhu. Dubbichi deemaa dhahee 70,000 60,000 dirii waa biraa dhagallaan 12,000 nan dhiqeera qaamnaan rafitiin na qabee. Asa dheeraa kana dheeratu jaalladhu rafe. Boromtamuu amma bayaan nu raggate birrii maqaa hootii liqeeffatame fidaa minaamin argitetta. Gaafa leencaasan ammoo geeffadhu. Ani mucaa kana lakkoosii nan shakke eessatti mana makiitti kuloora dhaggeeffadhu. Onsoo baaraa dhiqqi jibdee naan jedhi. Mana makiitti shakke waan ta'e wayii. Mucaan kuni kalas geeffamtee namatti kennamtuudhaan warra imbaasiitti bilbilee nama fudhee nama sana amma sinii dhiyeessuu hin danda'a. Namni sun nama baaleeti dhaggeeffadhaa. Namni naa kenname nama baaleeti bakka isin ofitti nuuf fuudhaa kan jedhame gara imbaasiitiin kennaman la. Dhugaan seetti ma fidee ottan isiniif han fidaaf shiraa. Nama baaleeti bakka intalli intala Oromooti ofitti nuuf fuudhaan jedhani. Ishii jedhani. Inni isaan dhufanii eessennaan safara kanaatti minaamin jedhamee booddeen qeerroo naasee maal jedhee bakka mucaan achitti asii matamtu minaamin jedhee maal jedhu eenyu Oromoodha eenyu Oromoo miti atin fuutu maaloo qeerroo maal taana mubaarakitti kennamta minaamin jedhamee argitaan achumaan mana sana keessaa ba'ee deemee mana manadhe achumaan harka keessaa fudhe isa sana mataa kan rabbee mucaadhaan nan jedha si garee waa'ee birriitii walitti deemine ijoollee anis birrii kaffalaa irratti rabbi nurraa kaffalee qeerroon shurubbeen kaffalee jedhame achumaan naasicha keessaa ba'e itti sin deebine sana booda macarashaa kanarra gaafa geemii kan qabee sanaa miti geemii qabadheerraan jette kanama tokko viidiyoo naa waraabette yeroo lama 3 4 5 natti himte dadhabdee ala nagaa mubaarak erga geemii ajjala jirti ta'a mubaarak erga geemii viidiyoo naa hojjetan jirre gastii keeratti Meesiya tokkummaa ati waa mee nan galchaa nama tokko buusee intina naa galchee mooderata naa kenni sa'a tokko jennaan ani fi quuftuu qoy deebii turuun bolu deebisee kaa jiran jennaan Marco. No, feekii yo isaa yo ishee ta'uu baate bilooggoo jennaan silaa viidiyoo naa hojjetan jirtu gastii keeratti naa affeeri naan jetti sagalee naa qabde tiktookiirran gastii keeratti naa affeeriiti geema kan Oromootti badhaa jette rakkoon qabu ashii siifan hojjedheen guyyaa 3 mala fe'een viidiyoo hojjedhee fi gadhiisee fi akkuma namni hojjetaa fi jechuudha hojjedhee gadhiisee fi geema natti mattee waan barbaade sappoortii godhu waan barbaade dhiisu sanarratti bakka wanti keessi jira jira hoyyaa kanaan ta'u silaa jalqaba si badaa wanti naan madatamee godhame hin jiru achuma nani leenca fudhee naqee ittan bu'e seenuu dide ittan bu'e rabbiin naar Ilaa siis nuyis wanti namni hubachuu qabu irra deebi'ee wanta dubbadhu ijoolleen Itoophiyaa dhufan mana xarabaatii parsantiin 80 ol badanii jiru irra deddeebi'een dubbataa jira. Warri badan kun gaafa badan rakkatanii badu haalli itti tolee hin badan kaan nyaataan adagamanii kaan madaamiin tumtee kaan jireenya dhabanii maraatanii badu bakka ilmoo namaatii gattaanii badu itti tolaan hin badan. Eega badu gaafa badan hoo birri hin qabne hiriyoota isaaniirraa maallaqa liqeeffatanii walitti fudhatanii badu. Gaafa badan kallattiin mana madaamii galu. Hojii seenuu hojii hojjetatu jechuudha. Parsantiin 80 ol harka 100 keessa. Dafqa cabsanii yoo liqeeffatan dafqa sana xuruursanii maallaqa kaffalu. Iqaamaan irraa hojjedhaa jedhanii nama waaman. Rakkadhe jedhanii nama waaman. Bar waan amma mana jaataa keessa turan birrii 100 200 nyaatan dhabanii namarraa kadhatanii nyaatan jechuudha. Amma dalagaa argatanutti mana jaataa keessa gaafa ta'an. Kana hunda danda'anii gaafachii ba'an dalagaa seennatu. Dalagaa sana gaafa seenan birrii sana yoo liqeeffatanii ittiin badan yoo ofirkaa hin qabne birrii sana 1 2 jedhanii kaffalu.
iqaamaa naa hojjechiisaan hin jiru. Tokkoffaa gaafa xalabaa baasu utuu kontiraatan fixin baatee iqaamaan keessi hin hojjetamu. Siistema saamichaati malee iqaamaan hojjetamu hin jiru. Arabni sun si kasasuu danda'a, qaraamaan biraa sirra jiraachuu danda'a, idaan biraa ganaa birriin itti kaffaltu jechuudha. Utuu iqaamaan ta'in Arabni si kasase waa koo fuutee baddeedhee eenyu sirraa qaba waan ta'eef iqaamaa sirraa qaba waan ta'eef iqaamaan hojjechiisuu hin danda'amu. Iqaamaa kanatti hojjechiiftu immoo kafiila dubbisuu si barbaada. Kafiila sana yoo dubbifte immoo mucaa keenya buufteettaa jechuudha. Isa kanaaf iqaamaan sun hojjechuu hin danda'amu. Hin beekan jechuudha warri kana fudhan. Warri kana fidan. Warri kana fidu hin beeku jechuudha. Warri maallaqa kana guuraa jiran jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri suudii keessaa hin beekan. Haa ta'uutii garuu ijoollee fayyaa qabdu bakkeedha riyaala 200 mushwaaraa kaffalanii bakkee dhaqee fideedhanii namni mubaarak bar sa'aatii rafamu bada. Xalabaa ijoolleen badan sa'aatii jarri manaa ba'an amma kaameen manna qabu bar sa'aatii jarri rafanutti walii galme sa'aatii akkanaa manaa ba'u sa'aatii akkanaan rafu akkasii jedhama malee laayibuu marra taa'amee amma isin dhuftan dhuftachen taa'ametti namni xalabaa badu bar oonlaayisii isaa gixxim godhee cufee si galee lookeeshina nama irratti ergeennaan bira ga'e achiin siimii achuma buusee yookaan cabsee gatachumatti fuudheen deemu. Em baddi TikTok gubbaadhaan laayivii fayyadamtu xalabaa badaa jirti. Si galee xalabaa badaa jirti onlaayinii gubbaa akkasitti inni fuuchuura kutaargaan makiinaa waraabamaa addabaabaayii nama 15,000tu ilaalaa jagnoochi naachuun naantee bakka hin baaftu jechuudha sin jagnaa hin jedhamtanuu nama 15,000tu taargaa makiinaa ilaalaan baaftu achirraa eegale xabni siyaasaa jechuu kooti. Xabni siyaasaa achirraa eegale. Namni gaafa xalabaa ba'e egaa birrii liqeeffatee yoo ba'e ta'e dafqa cobsee dhaqee mana madaamii galee dalagata. Mubaarak waa tokko sitti himan namni fayyaan dhibamee keessi garaa isaa dhibamee xalabaa ba'utu jira. Wallaahi dhukkubfataa dalagata. Na gargaaraan jedhu Oromoodhaan. Keessa isaatii dhibamaa isa yaalamuu silaa qabu nyaataan adagamtee ijoolleen foon irraa dhufte isa silaa teessee Oromoon na gargaaraa waan nyaadhu jettu dhiiftee kallattii mana madaamiitti qajeelte jechuudha. In dalagatti kun reef hin baane. Isin muudii biyya lafaarra hin jirree sagalee qabna jettanii saamichatti gatteessan. Guruupiin jechuun maafiyaa 120 kaayiroo Dubaay jechuudha. Maafiyaadha. Warri kun sagalee qabnaa ijoollee mana madaamii gowwoomsuu dandeenya harkaasii fuunaa jara iqaamaan qabnee iqaamaasii hojjechiifnaa jarroo fi iqaamaa hojjetachuu hin danda'an birrii qabanii garuu jara irraa fuunee iqaamaasii hojjechiifne jettanii ijoollee saamuudhaan kan qaratanii gadi baatanii rabbii isin kasaarte milkoomne jechuudha. Xiqqoonumas ijoollee Awurooppaa shawwadachuun nabdanuu warra mana madaamii immoo namni sammuu qabu obbaraareera ka shawwadattayis shawwadattaniitu booda iqaamaan birrichi iqaamaan geenye iqaamaan hojjetamuu hin danda'u beeki. Mudiidha malee iqaamaan hojjetamuu hin danda'u booda immoo geemii taphachiifne iqaamaa hojjechiifne jettanii ijoollee mana madaamii saaksuu rakkattanii ijoolleen mana madaamii isin irraan qeeballe ammasii lashi gootee dhuma bira darbite jechuudha. Ijoollee qoftuu yoo rakkatte gargaara. Yoo isin afyaan rakkatte yoo isin dhukkubaan rakkatte gargaara. Amma fayyaa qabdu siyoo dhaga jiraataa jirtu mudii dhiiraa qabattee istaayileenyaa raappara Ameerikaa fakkaattee amma isin waliin jiraattutti wanta itti gargaartuuf hin jiru. Rakkannaan gargaari. Dalagachuu hin dandeessu dhukkuba qabdii maallaqa meeqa gaafatamte waraqaa mana yaadaa jira aga dandeesse 150 gargaari. Biyya galuu barbaaddi yoo fayyaa dhabde yoo fayyaa qabdu biyya galaana galchaanaa isaa keessa hin jirtu beeki. Fayyaa dhabdee biyya galuu barbaaddi gargaari biyya galchi. Kanaan ala hin ta'u tokkoffaa mucaan muudii biyya ofirraa mulquu eegalte jalqaba. Jimmaa eenyu limmuudha jechuudha. Achi kaatee takka wallagga hoggooti. Maaliif saamicha akka mijatutti? Ijoollee isaati mucaan. Jimmatti guddatte akka manguddoo tokko biratti. Inuudha chaali. Bakki intala Oromooti dhiisa. Mubaarak. Inni intala Oromooti. No turumbaddu. Intala Oromooti garuu. Meeqa jarana akka No waan si yeroo tokko.